Ashama harkafuune nagaan jaalalli bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Nagaa maal qabna miti, waaqayyo immoo nagaa hanuuf kenna hin abdanna. Mee yaada gabaabduu biyya keenya keessatti maaltu ta'aa jira yookiis immoo maalirra jira biyyi keenya kan jedhu hundi keenya iyyuu akkuma waliin beeknu jechuudha. Biyyi keenya haala raafama guddaa keessa jirti. Akkasuma immoo namni keenya harkaa gara afaanii wanta jedhu dhabee har'a rasaasan dhumaa rasaasan du'aa dhiigni isaa lola'aa lafeen isaatti cabaa lubbuun isaa itti ba'aa jira. Biyyi keenya Itoophiyaan baay'ee nama gaddisiifti jechuudha. Yeroo ammaa kanatti kan du'aa jiru kan lafeen itti cabaa jiru Oromoo akka ta'e hundi keetiyyuu beekuu qabda. Maaliif lubbuun namaa du'a kan jedhu immoo waan Oromoo taateef waan dhugaa qabduuf waan dhugaa kee dubbatteef dhumaa jirta jechuudha. Har'a guyyaa har'aa baay'ee kan na gaddisiise baay'ee kan natti dhaga'ame akka kootitti kan natti dhaga'ame tokkotu jira. Jowaar Mohammadii hundi keenya iyyuu gurraan dhageenyerra akka dhukkubsatu hundi keenya iyyuu dhageenyerra. Garuu yeroo guyyaa har'aa kanatti otoo dhukkubsatu harkifamee gara mana murtiitti dhiyaate akka bukaattuu isaatiin illee waliin qunnamne taasisanii ragaa sobaarree akka irratti ragga'an kan dhaga'amedha. Baay'een gadde. Maaliif boruu keenya biyyi keenya maal ta'a maalirra jirra maal ta'uuf deema eessatti deemaa jira kan jedhu baay'ee nama gaddisiisa. Kuni afaaniin iyyuu bichaa odoo hin taane afaaniin wadwaannee iyyuu bichaa odoo hin taane odoo gadi jennee akka amantii keenyatti bakka teenyutti bakka jiraannutti waaqayyoon kadhannee waaqa keenya odoo kadhannee baay'ee das kan nama jedhudha. Biyyi keenya garamitti akka deemaa jirtu baay'ee nama gaddisiisa. Biyya Itoophiyaa jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo ammaan kanatti jechuudha. Biyya Itoophiyaa jechuun kan hayyoota Oromoof hin taane kan sabboontota Oromoodhaaf hin taane nu'iif ta'uu hin danda'u. Kaleessa lubbuu qeerroo qarree lubbuu nama 5,000 olitti darbeetu bilisummaan kun ija keenyaan kan argine. Har'a immoo duubatti deebi'ee qabsoo ishii kaleessan ta'aa jira jechuudha. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaadha. Mootummaan namaa gaafa rakkinnii fi dhiphinni irratti dhufu gargaarsa uummata isaatii godha. Garuu kan keenya odoo dhukkubni koronaa biyya ormaatirraa qallalaa jira. Biyya keenyarraa garuu koronaa lammaffaan biyya Itoophiyaadhaa Oromoo fixaa jira. Kan fixaa jiru immoo hundi keenya iyyuu waliin beekna jechuudha. Kanaaf waaqayyo biyya keenya maal akka godhuu fi maalirratti akka dhaabu waaqayyo haa kadhannu. Please waaqayyo kadhadhaa bakka jirtanii waaqayyo kadhadhaa.